Akkam jirtu maatii Waaqayyoo nageenyi badhaadha fafayyoo baaroo jirtu Waaqayyoo sin qarqaree aduuf rooba keessa bona gara ta'e kana aduu kana keessatti Waaqayyoon sin qarqaree oo akkana jabaatu kana keessatti isi eegee biyya nagaan qanne biyya jeequmsa biyya hammina gammaddoo kana keessatti Waaqayyoon ammoo sin qarqaree hunda keessanuu eegee nagaan guyyaadhaati marroo sin dhaqqabeef Guddinye Waaqayyoo galateeffannaa Waaqayyoo abbaa maqaa isaa barabaraan ka eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon nu qarqaree guyyaadhaatti nu dhaqqabeera sababa kana galata guutuu qabnaa fi Waaqayyoon kennu maqaa isaa barabaraan ka eebbifame haa ta'u. Eegaa guyyaadhaa sagalee Waaqayyoo wal wajjin qoodamuudhaa fi dhufneerraa Waaqayyoo maqaa isaa eebbifamu sagalee Waaqayyoo akkas jettu maturee akkas jettu irra sagalee Waaqayyoo wal wajjin qoodanna eebbifamuun barbaadda. Madure kaset eebbifamuun barbaada eebbifamuu hin barbaada nami eebbifamuu jibbuun jiru addunyaa kanarra kiristaanas ta'e musliimal warra amantiin qabnes ta'e ka qabus warra kaan kaa waaqeffataas ta'e adduma barbaade nami falfala bira wanni deemuuf maa nami wanni kallattuma barbaada nami hundinuu eebban barbaada eebbifamuu nami barbaan addunyaa kanarra jiru. Garuu namoota hedduu eebbifamuudhaaf namoota hedduun eebbifamuuf waan garagaraa gocha garagaraa argisiisa garagaraa yeroo isaan argisan yeroo baay'ee argina. Maan argachuuf gaara kabaanuuf gaara kaboonuuf dhagaa kabaatanuuf maaliif kana hunda kan argisanuuf guyyaatti yeroo 5 kasagalanuuf eebba barbaaduuf eebbifamuuf. Kana godhu hedduun kenna karaa kallattiitti eebbifamne hin arganne malee akka eebbifamnu ammoo baay'een nama hin barbaada. Nami eebbifamuu jibbu hin jiru. Itti walii gaala kana nami eebbifamuu jibbu addunyaa kanarra hin jiru. Nam hundinuu eebbifamuu hin barbaada. Waaqaanis ta'e namaanis eebbifamuu barbaada. Garuu eebbifamuudhaaf akka kitaabi qulqulluun jedhutti nami eebbifamuuf yoomaan ta'e eebbifama waan jedhu guyyaadhaa wal wajjin qoodan. Waaqayyo maqaa isaa barabaraan ka eebbifamaa ta'u. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos maqaa isaa hamma barabaraatti ka eebbifame haa ta'u. Wal wajjin guyyaadhaa hin qoodamna sagalee Waaqayyoo isa jiraataa kana wal wajjin hin qoodamna eebbifamuun barbaadda jedhama dureen kenna kan dagannee firas ni deebi eebbifamuun barbaadda eebbifamuu hin barbaadda jedha. Kitaaba keessa deebii 30 fi lakkoofsa 9 eebbifamuun barbaadda. Eebbifamuu barbaad eebbifamuu barbaaddaa sin jedhe si gaafata yoo gaafin kee ta'e eebbifamuun barbaada yoo jettu ta'e waaqa dhage waaqa maan godhi dhage abboomasaa seerasaa ajajasaa qajeelfamasaa dhage hordof ittiin jiraatu. Waaqayyo maqaa isaa barabaraan ka eebbifame haa ta'u maqaa isaa waaqa fi lafarratti barabaraan ka jajame haa ta'u. Maan jedhe eebbifamuu barbaadda taanaan maan goota waaqa dhageette taanaan hin eebbifamta waaqa dhageette taanaan hin eebbifamta akka sagalee kanaatti jiraate taanaan hin eebbifamta akka sagalee kanaatti hin bulta taanaan akka sagalee kanaatti hin deddeebite taanaan akka sagalee kanaatti hin jiraatte taanaan akka sagalee kanaatti hin barsiifte taanaan hin eebbifamta. Waaqayyo maqaa isaa eebbifamu akkasumatti gixximee yookaan wal gaxxamee walaleessuuf yookaan tira waan garagaraa odeessuuf miti. Sagalee Waaqayyoo maan jedha nami sagalee Waaqayyoo tana dhaga'e eebbifamaa jedha. Yesuus gooftaa maqaa isaa eebbifamu. Barabaraan maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqa eebbifamuu barbaaddateenaan guddachuu barbaaddateenaan badhaadhuu barbaaddateenaan Waaqayyo dhage. Waaqayyo dhage. Wama barbaaddeen fooniin ta'e hafuuraanis eebbifamuu barbaaddateenaan waaqa dhage. Yoo waaqaan dhageen yoo waaqaan hin jiraatin hin eebbifamtu. Yoo eebbifasi tafakkaate iyyuu abaarsaaf si ta'uuf malee eebbaaf hin muti. Hedduun namaa waaqeffatu waaqa lafti deemee waan biraa dalagee eebbifame fakkaate yeroo of gamoo jaarrate yeroo of mana bareedaa yeroo of makiina bareedaa yeroo of qabeenya namaa saamee jireenya dansaa nyaata dansaa nyaachuu danda'a. Kun eebba osoo hin taane abaarsa. Qabeenyi isaanii akkuma fixeensaatti hadha gammadanii boroo yeroo isaan bo'an hadha dansaa nyaata dansaa filatanii nyaatanii boroo yeroo isaan dhaban argina. Kun maaliif jennaan eebba osoo hin taane
abaarsa. Xixa waaqayyootu irra raawwatame malee kun eebbaamoti. Argee dhabe namichi. Addee argiteedhaatti osoo arguu dhabdeera si bareeda. Waan tokko argitee gaafa dhatte. Waan tokko argattee gaafa dhatte. Keessa keetiin badu jireenya kee dura dhaabbataa deema. Mana ijaarrattee mana keetii yoo dhatte jireenya keetii keessaan badu bara ati jiraattu hunduma gaafii ta'ee jireenya kee dura dhaabbata. Kun abaarsa. Maqaa gooftaa Yesuusiin kun sirratti hin raawwatin. Gooftaa Yesuus maqaa isaa haa eebbifamu. Sagaleen waaqayyo ammoo eebbifamuuf maan akka ta'u qaban maanti akka nama barbaachisu guca akkamii guutuu qaban sagaleen waaqayyo nutti dubbata. Sagaleen waaqayyo yeroo nutti dubbatu maaliif akka nutti dubbate beekuun murteessa. Waa eebbaa dubbataadha. Eebbifamuu nama barbaaduuf eebbi akkamii kan argamu dubbataadha. Eebbi kallattii barbaadde waan barbaade daladdee eebbifamuu dandeetta miti. Eebba kati eebbifamuu dandeettu yoo waaqayyo dhageette. Gaafa waaqayyo dhageette, gaafa waaqayyoon buluu jalqabde, gaafa waaqayyo ajajamuu jalqabde xiqqaan keeti wanni ati homaa hin fakkaate wanni xiqqoon keeti kaatee guddatti, kaatee deemti, kaatee bacatti. Yoo maan ta'e yoo waaqayyo dhageette. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee waaqayyo wal wajjin iddoo kanarra sagalee nu deeggartu jaalala amma dubbanne irratti sagalee waaqayyo sana nu deeggartu kitaaba keessa deebii 30 lakkoofsa 9 akka 8 lakkoofsa 8 akka 9 wal wajjin dubbifanna akkasidha. Akkasidha maqaa gooftaa Yesuusitiin nan dubbisaa akkasidha. Yommus isin deebitanii sagalee waaqayyoof in abboomamtu abbooma isa an har'a isin abboomu kana hundumaa hin eegdu. Yommus isin deebitanii sagalee waaqayyoof abboomamtu abboomi isa an har'a isinitti abboomu kana hundumaa hin eegdu. Waaqayyo gooftaan keessan hojii harka keessanii hundumaa isiniif in qajeelchaa. Dhala keessa horii qe'ee keessanii midhaan maasii keessanii gaarii isiniif hin godha. Waaqayyo akkuma abboota keessaniif gammade akkasuma deebi'ee waan gaarii isiniif gochuutti hin gammadaa jedha. Haleluuyaa maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo akkuma abboota teennaaf kakate deebi'ee nulleef waan gaarii gochuutti waan gaarii kennuutti waan gaarii nu badhaasutti hin gammada. Waan gaarii nu eebbisutti nu jiraachisutti galati Yesuusiif haa ta'u. Nu eebbisutti waaqayyoon hin gammada. Yoo nuti eebbifanne waaqayyo biratti waaqayyo itti gammada malee itti hin gaddu. Yoo waaqayyo dhageenya yoo waaqayyoon bulle yoo waaqayyoon jiraan in eebbifanna. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Yoo waaqayyo dhageenya yoo waaqayyoon jiraan yoo waaqayyoon deddeemin yoo ajaja isaa'een yoo seera isaa'een yoo ittiin bulle eebbifanna. Irra deebi'ee dubbisa sagalerra. Akkasidha. Waaqayyo gooftaan keessan hojii harka keessanii hundumaa isiniif hin qajeelchaa. Waaqayyo gooftaan jedhe hojii harka keessanii hundumaa isiniif maan godha hin qajeelcha. Waaqayyo gooftaan hojii harka keessanii hundumaa isiniif hin qajeelcha. Hojii harka keessanii hundumaa isa keessa. Hojii harka keessanii hundumaa waa isi hojjetta hundumaa waa sarara keessanii hojjetta hundumaa isiniif eebbisa. Dhala keessan ijoollee keessan jechuudha. Dhala keessan horii qe'ee keessanii dhala keessan horii qe'ee keessanii horii moona keessanii kiisii keessan jechuudha. Horii qe'ee keessanii kiisa keessan dhala keessan maatii keessan ijoollee keessan jechuudha. Horii qe'ee keessanii jedha. Midhaan maasii keessanii midhaan fichaa keessan keessa isin facaafattan maasii keessan gubbaatti midhaan isin facaafattan gaarii isiniif hin godhaa. Ameen 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 ameen. Maan godhaa gaarii isiniif hin godha. Yoom 10 irra dubbateera. Yoom hundinuuyyuu ka ta'u yoo numaa hin goone yoo numaa hin raawwanne
ilmi namaa kan inni eebbifamuutti hin barbaadu foonitti eebbifamuun barbaada. Haga lafa irra jiraatu jireenya isaa jiraachuun barbaada. Fooniin horii argate kiisa ofii guddifate maatii ofiitiin gammada jiraachuun barbaada. Eebbifamee jiraachuun barbaada. Kitaaba qulqulluun iddoo kanatti maal jedha? Keessa deebii 30 lakkoofsa 9 kanarratti waan baay'ee nutti hima. Waan baay'ee. Waaqayyo gooftaan keessan hojii harka keessanii hundumaa isiniif eebbisaa. Dhala keessan, horii qe'ee keessanii, 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 maasii isin facaafattan hundumaayyuu maan godha? Gaarii isiniif hin godhaa. Yoom? Kudhanii rakkoo dubbateera. Isin ammoo sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii dhaga'aa. Maan dhaga'a? Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii maan godha? Dhaga'a. Maan godha? Dhaga'a. Ila maan jedha? Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii maan godha? Dhaga'a. Dhaga'a. Abboomii isaa fi seerata isaa macaafa seeraa kana keessatti caafame eega garaa keessan guutuudhaan, yaada keessan guutuudhaan, garaa keessan guutuudhaan, yaada keessan guutuudhaanis Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Yeroo baay'eef eebbifamuu barbaanne, yeroo baay'eef badhaadhuu barbaanne, yeroo baay'eef eebba barbaanne karaa garaagaraatiin, kallattii garaagaraatiin, akshinii garaagaraa, gocha garaagaraa, waan garaagaraa argisiisne, waan garaagaraa hojjechuuf dhamaaneerra. Adhammoo sagalee Waaqayyo waan tokko nu barsiichi. Ana sagaleen kun baay'ee naa gale. Waaqayyo maqaa isaa bara baraa haa eebbifamu. Sagaleen kun kiyya anaaf dubbatame, siif dubbatame, bara san kolbaa Israa'eliitiif dubbatame, hadha ana siif dubbatame sagaleen kun. Anatti dubbate sagaleen kun. Man jedhe natti dubbate sagalee Waaqayyo guyyaadha akkana naan jedhe Waaqayyoon maqaa isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus gooftaa galanni bara bara isaaf haa ta'u. Waaqayyo jabaa kenna kana maqaa isaa bara baraan haa eebbifu. Isa akkasumatti nu jiraachise akka hin banne nu eegee halkan guyyaa osoo hin jedhin ho'aa fi qorra keessa yeroo garaagaraatti Waaqayyo nu qarqaree nu tittirsee otoo nuti jecha isaa kanallee eegate Waaqayyo guyyaadhaatiin nu eebbisee nu qaqqabeera. Hadhammoo akka nuti eebbifannuuf, hadhammoo akka nuti badhaanuuf, hadhammoo akka nuti gammannuuf sagalee Waaqayyo nutti dubbate. Nutti dubbate. Waaqayyo gooftaa keessa. Maan jedhe irra deebi'ee dubbisa sagaleen koo akka malee na gammachiise. Waaqayyo gooftaa keessan hojii harka keessanii hundumaa isiniif hin qajeelchaa. Dhala keessan, horii qe'ee keessanii, midhaan maasii keessanii gaarii isiniif hin godhaa. Waaqayyo akkuma abboota keessaniitti gammada. Akkasuma deebi'ee waan gaarii isiniif gochuutti hin gammada. Isin ammoo sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii dhagaa. Abbooma isaaf seerata isaa macaafa seeraa kana keessatti caafame eegaa. Garaa keessan guutuun yaada keessan guutuudhaanis gara Waaqayyootti deebi'aa. Maan godha? Gara Waaqayyootti deebi'aa. Amma dhuunfami guddaan iddoo kana jiru. Dhuunfami guddaan iddoo kanatti naaf galee, naaf didee, naaf hubatame, naaf ifee. Waa tokko. Maal seetanii naa gale kuni? Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessa eebba jira. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessa hojii harka namaatti eebbifama. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessa dhala namaatti eebbifama. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessa horii qe'ee namaatti eebbifama. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keessa maasii fichaan namaa wanni ati facaate maasii keetii irratti hundi eebbifamti. Yoo maangoona kun ka ta'u Waaqayyo yoo dhageenye garaa keenya guutuudhaan yaada keenya guutuudhaan seerata qulqulluu kitaaba seeraa keessatti barreeffame kana hundumaayyuu yoo eeganne eebbifanna jedha. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Ameen ameen ameen.
Gooftaa Yesuus maqaa isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maan nuun jedha sagalee Waaqayyo guyyaadha. Waaqayyo dhaga'uu keessa eebba jira. Na dhagi'a. Eebbifamuu barbaaddani. Guddachuu barbaaddani. Badhaadhuu barbaaddani. Milkaa'uu barbaadan na dhagi'a. Maani hojii harka keetiin milkaa'uu yeroo barbaadde. Maanin dhala keetiin milkaa'uu yoo barbaadde. Maanin horii keetiin baay'ifattee kiisi keessi fakkaane kiisi keessi fuudhate eebbifamuu barbaadde. Na dhaga'i. Maasii fichaa keetii firee midhaan sanyii fichaa maasii fichaa keetiitti facaafatu hundinuu akkasiif toluuf akka milkootuuf maangoo qadda Waaqayyo dhaguu qadda. Nu amma kanatti nu hafe. Hiwujanna hujachuun dhabne. Inni dallaluun dhabne. Nama dallaluun dhabne. Nama hujatuun dhabne. Nama bocuun dhabne. Nama barsiisuun dhabne. Nama baratuun dhabne. Kan ammanuuti dhabne nama Waaqa dhaguu dhabne. Eebbi kanaaf nu dhabe. Eebba kanaaf wal argachuu dadhabne. Hujanne Waaqayyo dhaguu dhiinye. Hedduun kenna eebbaan garagaltooteen yoo eebbi karaa kana bayinu karaa kana baane maaliif hin hujanne Waaqayyoon dhagenne. Hin dallalle Waaqayyoon dhagenne. Hin baranne Waaqayyoon dhagenne. Hin hujanne Waaqayyoon dhagenne. Waaqayyo amma guyyaadhaa kana hubatee maal nuun jedha. Eebbifamuun kan jiru na dhaga'uu keessa. Yoo na dhageettan garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaan yoo bara kiyya deebita eebba jira Waaqayyo. Maqaa isaa bara baraan haa eebbifamu. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya kallattii kana amma na dhaggaa akka jirtan sagalee kee kana dhagiisaa dhaggaa akka jirtan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos eebbifamuun barbaadda taanaan guddachuun barbaadda taanaan eebba keetiin wal argachuu barbaadda taanaan guddina barbaadda taanaan badhaadhuu barbaadda taanaan Waaqayyo dhaga'i. Waaqayyoof abboomame seera tasaa eega. Waaqaaf bitame jireenya keetirra Waaqayyo moosifadhu. Jireenya keetirratti Waaqayyo mootii godhadhu. Jireenya keetirratti Waaqayyo hoogganaa godhadhu. Mana keetirratti Waaqayyo hoogganaa godhadhu. Maatii keetii bulchaatti Waaqayyo godhadhu. Jireenya keetii ka hoogganu jireenya keetii ka bulchu Waaqayyo godhadhu. Hojadhu Waaqayyo dhaga'i. Eebbifamuu nama barbaadu nama hojatu. Nami eebbifamuu barbaadu nama hojatee kadhatu. Nama hojatee Waaqayyo dhaga'u. Hojattee Waaqayyoon dhageetu taanaan dallaltee saamta taanaan hojattee saamta taanaan hin eebbifattu. Gaafa hojatte gaafa daldalte gaafa Waaqayyo dhageette eebbifamta. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Maqaan Waaqayyo kennaa jabaa bara baraan galanni ulfinni kabaji bara baraan isaaf haa ta'u. Gooftaa Yesuus maqaa isaa haa eebbifamu. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan haa eebbifamu. Akkasuma ammallee gadarbee maanuu jedha Hosee 10:12 irratti sagalee Waaqayyo jiraata yeroo nuti dubbatu akkana nuun jedha. Sagalee Waaqayyo yeroo nuti dubbatu akkana nuun jedha. Hosee meeqa isiniin jedhe Hosee 10:12. Hosee 10:12. Hosee 10:12 walii wajjin dubbifannaa akkanadha. Akkanadha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Qajeelummaadhaan facaafadhaa, ija gaarummaa kennus galfadhaa, maasii haaraa baafadhaa. Yeroon kun yeroo isin gara Waaqayyootti gortanii hamma inni dhufee qajeelummaa isiniif dhangalaasutti eegattanidha. Ameen 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 ameen. Maan jedha qajeelummaadhaan facaafadhaa. Waan dansaa hojjedhaa. Waan dansaa facaafadhaa. Ija gaarummaa kennus galfadhaa. Ija gaarummaa kennus galfadhaa. Maasii haaraa baafadhaa. Yeroon kun yeroo isin gara Waaqayyootti gortanii hamma inni dhufee qajeelummaa isiniif dhangalaasutti eegattanidha. Ameen 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 ameen. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo eegachuun eebba. Waaqayyo eegachuun ulfinna. Waaqayyo eegachuun kabaja. Waaqayyo eegachuun badhaadhina, qaroominna, guddinni guddaan kana moota jalaa dhokate, ka beektota jalaa dhokate Waaqayyo eeguu dhabiisa. Qajeelummaadhaan facaafadhu, ija gaarummaa kennus galfadhu, maasii haaraa baafadha. Qajeelummaadhaan facaafadha, ija gaarummaa kennus galfadha, maasii haaraa baafadha. Yeroon kun yeroo isin gara Waaqayyootti gortanii hamma inni dhufee eebba isinii dhangalaasutti eegattanu. Ameen 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 ameen. Waaqayyo haa eegannu. Wanni keeti ka dhokate, guddinni keeti ka dhokate,
dallaltee daldali keeti kami jaa'uu dhabe hujattee hujii harka keetii kami toluu dhabe hadha waaqayyo anaaf sitta dubbateera hadha anaaf sitta waaqayyo sagalee misraachuu sagalee bareeda sagalee dansa hujachuudhaaf gochuudhaaf kanutti ulfaan sagalee waaqayyo hadha mirriitii nuu kenniteet hadha qajeelfama nuu kenniteet hadha qajeelfanneerra maan godhuu qabna daddallee daldali keenya milkaa'uu dhabe hujannee hujachuun kenna wamaa mudhachuu dide barannee barumsi kenna wamaa bakka tokkoon ga'uu dadhanne namoota jettanuuf waaqayyo dhagaa warri daldaltanii daldalii keessan milkaa'uu dhabe warri hojjettanii hojii harka keessanii milkaa'uu dhabde warri barattanii barumsi keessan milkaa'uu dhabe waaqayyo dhagaa waa tokkos jalaa fi obboleessa kiyya waan baay'ee hojjette waan baay'ee dalatte waan baay'ee deemte karaa baay'ee deemte xaarii baay'ee xaarte dadhabbii baay'ee dadhabte milkaa'uu dadhabde garuu ati milkoonne amma garuu waaqayyo waan tokko siin jedhara na dhagee wanni si jalaa fi tokko jira wanni ati dagatte tokko jira na dhaga'uu siin jedha waaqayyo haa dhagennu obboleessa kiyya waaqayyo haa dhagennu obboleetti kiyya dallattee daldalii kee bakkaan sii ba'uu dhabe hujattee hojii harka keetii milkaa'uu dhabe hujattee hojii harka keetii eebbifamuu dadhabde waan tokko si jalaa fi wanni si jalaa fi wanni na jalaa fi maan jettee ona gaafatu ta'e waaqayyo dhaga'u waaqayyo haa dhagennu waaqayyo haa bitannu waaqayyo haa caqafannu waaqayyo maan jedhe haa jennu waaqayyo eegachuun ulfinna waaqayyo eegachuun kabaja yeroon kun yeroo nuti gara waaqayyooti deebinee waaqayyo eegannu malee yeroo nuti akkasumatti gara barbaanne amma yeroo fudhanne gara biyya teennaatti gara amma jireenya keenyaatti yeroo fudhanne haalli nuti amma keessa jiru ulfaata nagee biyya tana keessa hin jiru Kiristoos nagee Kiristoos nuu kenneef jiraata jira malee nagee biyya tana keessa hin jiru oolaan hongeen garagaraa Gujiitti Booranaatti iddoo garagaraatti Harargeetti ummata dararaa jirti waraanni akkasuma biyya teenya keessa fakkanaa jira mani amantii garagaraa amantooti baay'ee wal takanii wal duulaaru warri wangeela kana beena wangeela kana bulla wangeela kana lallamna jedhan hedduu isaanii garagaranii wal nyaataaru warummaa wangeela kana dubbatu warummaa wangeela kana baratu hedduu isaanii sobduu ta'anii dhufanii gara jidduu kenna tajaajiltooti hedduun sobdooti hedduun wangeela kana qabatanii wangeela dhugaa kana qabatanii nu sobuudhaaf gara keenyatti ergamanii biyyi keenya yeroo kana keessa jira yeroo ammaa kun yeroo nuti haala jibbisiisaa haala jabaa keessa jiru akka biyya teenya Itoophiyaatti kanaaf yaa obboloota koo ani isinittan dubbadha wanna isin jibbinna jiraatte yeroon kun yeroo waaqayyo eegannu malee yeroon kun yeroo waaqayyo caqannu malee yeroon kun yeroo waaqayyo maan jedhe jennu malee yeroo nami maan jedhe ebelu maan jedhe qaamisu akkante paartiin su akkase siyaasa keessa galee yeroo nuti borcinuuti warra kiristaana warri waaqa wangeela kanaan bultan warri wangeela kana dhageettan wangeeli waa'ee mootummaa maal akka jedhu warri beektan wangeeli waa'ee waraanaa kana maal akka jedhu warri beektan anaadha isinittan dubbadha warra beeku moti warra beeku warra hin beekne moti warra beeku waan dubbadhu qaba wanna isa dubbadhu maa jennaa ta'e waan garagaraa keessa hintanii borcitanii biyya jeequu dhiisaa kota deebi'a waaqayyo haa dhagennu waaqayyo maan jedhe haa jennu waaqayyo maan jedhe waaqayyo maan dubbate haa jennu waaqayyo maan jedhe haa jennu nugaa yeroo nuti waan garagaraa hojjan nugaa yeroo nuti waan garagaraa keessa inni daan shalbine waan garagaraa gargalchine nugaa sobdooti hedduu jidduu keessa seemanii nutti raajaniiran raaga sobaatiif raaga dhugaa wal keessa naqanii raaga dhugaantiin nu sobuudhaaf warra ergaman baay'een jiru biyya Itoophiyaa kana keessatti tajaajiltoota hedduun jirti waldaan hedduun banameera nuti yaada garaa namaan beenu angama kiyyaa yaada garaa namaa ka beeku tokkoon qabu ka beeku amma waaqayyo jira maaliif akkati jeetti waldaa bantesi waaqayyo beeka maaliif akkati raagu jalqabdes waaqayyo beeka maaliif akkati sobdes beeka maal akka dubbatti waaqayyo beeka maal akkati garaa kee keessatti yaadatti waaqayyo beeka kana waan ta'eef an kanarra waan dubbadhu tokko illee qabu garuu waan sin jedhu qaba yaa obboleessa kiristaanaa yaa obboleettii kiristaanaa yeroon kun yeroo waaqayyotti eegannu malee yeroon kun yeroo waaqayyotti sodaanne yeroo waaqayyo maan jedhe jennu malee yeroo nami maan jedhe mootummaan maan jedhe doktor Abiy maan jedhe ebelu maan jedhe paartiin sun maan jedhe paartiin kun maan jedhe gareen sun maan jedhe gareen kun maan jedhe jennee yeroo nu jidduu seennee ajandaa soba olii gad afarsinu moti yeroon kun yeroo nu deebine jilbaan yeroon kun yeroo nu deebine waaqayyo dhageenu
Kanaaf waaqayyo haa dhageennuti. Waaqayyo dhaguun waaqayyo eeggachuun ulfinna. Akka sagalee waaqayyoon hin jedhe waaqayyo eeggachuun maali? Ulfinna kabaja. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Kakuu haaraa keessa kitaabni mana dubbifan kakuu moofaa keessa kakuu haaraa keessa immoo Phaawulos gara warra Qorontosii tokko torba 19 irratti yeroo barreessu gara isaanii yeroo barreessu maan jedhe? Meeqa jedhe? Torba 19 irratti. Akkasi abboomota waaqayyoo eeguttuu gatii qaba malee dhaqana qabachuu yookiin dhaqana qabachuu dhiisuu gatii maanii qaba? Gatii maanii qaba? Seerota abboomota waaqayyo eegutti gatii qaba malee dhaqana qabachuu yookaan dhiisuun bu'aa maanii qaba? Waaqayyo sodaachuutti bu'aa qaba malee jecha waaqaatiif abboomutti bu'aa qaba malee pirisimplii waaqaatiin buluutti bu'aa qaba malee dhaqana qabachuun Phaawulos kolbaa Qorontos ta'an dubbatu. Abboomota waaqayyo eegutti Phaawulos warra kanatti ka dubbatuu fi biyya tana keessa biyya Qorontos keessa warra dhaqana qabateef dhaqana qabatanii jira. Warri dhaqana qabatan kun warra dhaqana qabatanii kaaniin isin warra cubboole warra battoole warra akkasiru ni dubbatan hin xiqqeessu hin qeequ hin ceephaa'u. Kanaaf itti dubbata maan jedheen abboomota waaqayyo eegutti bu'aa qaba malee eebba qaba malee ulfinna qaba malee kabaja qaba malee dhaqana qabachuu yookaan dhiisuun bu'aa maanii qaba? Dhaqana qabachuu yookaan dhiisuun bu'aa maanii qaba jedheetti dubbata kolbaatana. Dhaqana qabachuu yookaan dhiisuun maan faayidaa qaba? Kanaaf yaa obboleessa koo seeraan qulqulloomanna warra jettan amantii garagaraa ka hordoftan sagalee kana dhagaa kan jirtan seeraan qulqullaa'uun hin jiru. Dhaqana qabachuun wannati qulqulloottu hin jiru. Abboomota waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoos amanuu qofa ka'ati eebbifantu ka'ati ka bu'aa qabu ka faayidaa qabu ka eebbisuu nama danda'u ka namitti eebba argachuu danda'u ilma waaqayyo ilma waaqatu isaa amanuu Yesuus Kiristoos fayyisaa mataa fi godhanii fudhachuu isa ammoo jiraachuu isa sodaachuu ajaja seera isaa eeganii ittiin bulu malee dhaqana qabachuu kan dhaqana qabachuu dhiisuun woma faayidaa hin qabu jedhee kolbaa san barsiisa. Ammas gara kitaaba keessa deebii 10 lakkoofsa 16 irratti kanadha. Waaqayyo maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Haleluuyaa. Akkanadha gara dhuma irratti qabxii dhumaa wal hojii ilaalla. Keessa deebii 10 lakkoofsa 16 irratti yeroo dubbatu sagalee waaqayyo akkana jedha. Keessa deebii 10 lakkoofsa 16. Kanaaf isin yaada garaa keessaniis isa haguugamaa qulleeffadha. Kanaaf isin yaada garaa keessanii isa haguugamaa qulleeffadha. Si achi deebitanii buqi jabeeyyiin ta'ina. Amma achi deebitanii mataa jabeeyyiin ta'ina. Ajaja waaqayyootiin bulaa. Qajeelfama waaqayyoo pirisimplii waaqayyootiin bulaa. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Yaa obboleessa kiyya biyya garagaraa irratti ta'anii sagalee kee kana dhagaa kan jirtan waaqayyo waan jedhu kanaaf achi. Amma haala garagaraa laaltee abdii kutachuu dandeetta. Haala garagaraa laaltee hojjechuu dhiisuu dandeetta. Waaqayyo garuu kasiin jedhu eebba barbaaduudhaaf eebbifamuu yeroo barbaadde asiin dura mataa waan barbaadde dalaguu dandeetta. Hammeen nafee dalaguu dandeetta. Addee kanatti garuu waaqayyo waan jedhu kanaafu kanaa achi mata jabeeyyiin ta'ina. Yaada garaa keessanii haguugamaa isa dhuffatan sani ka isin qofi beektan garaa keessan yaada garaa keessanii ka isin qofi beektan sani maan godha qulleeffadha. Isa haguugame isa dhuffame sani qulqulleeffadha. Yaada garaa keessanii maan godha qulqulleeffadha. Kanaa achi mata jabeeyyiin ta'ina. Buqi jabeeyyiin ta'ina. Mata jabeeyyiin ta'ina. Jallaabeeyyiin ta'ina. Waaqayyo fayyama seera isaa eegadha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Maqaa waaqayyo bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Hadha sagalee waaqayyo baay'ee wal wajjin baranne
eebbifamummaan akka ta'e eebbifamummaan akka ta'e namni eebbifamu ammoo namni eebba barbaadu akka hin jirre namni eebbifamuudhaaf ammoo waan garagaraa hojjetu akka danda'u garuu eebbifamuudhaaf waan tokko qofuu jechuu akka danda'u eebbifamuu barbaadu waan tokko qofuu jettee akka eebbifamuu dandeettu sagalee waaqayyoo kun dubbata. Kitaaba arfaan amma keessaa baran hundum isaatu waan dubbatu waaqayyo dhaga'uun eebba akka ta'e nutti dubbata. Namni eebbifamuu barbaadu waaqayyo akka dhaga'u. Namni eebba barbaadu, namni ulfina barbaadu, namni kabaja barbaadu, namni eebba barbaadu maa akka ta'u waaqayyo akka dhaga'u. Nun jedha sagalee waaqayyo. Kanaaf yaa obboleessa kee biyya alaa kan jirtan, biyya keessa kan jirtan, gammoojjii kan jirtan, baddaa kan jirtan, iddoo haalista mijatu kan jirtan, iddoo haalista mijanne kan jirtan, warri isin tolee, warri amma isin tolee hin jirre, kallattii gargara iddoo garagaraa kan jirtan, hunduma keessan maqaa gooftaa Yesuusin sagalee waaqayyoo isin haa gargaartu. Sagalee waaqayyooti akkasin jiraattan, sagalee waaqayyooti akkasin bitantan, sagalee waaqayyoo akkasin dhageettan, eebbifamu sagalee waaqayyoo akka jireenya keessan irra isin moosifattan, sammuu keessan irra jireenya keessan irra sagalee waaqayyoo akka mootu. Afur qulqulluun maqaa gooftaa Yesuus itti haatimu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos kallattii kana ammana laalaa kan jirtan maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa afur qulqulluutiin ayyaani wayyii si haa gargaaru. Waaqayyo akka jiraattan waaqayyo akka dhageettan waaqayyo akka jiraattan qajeelfama isaa pirisimbiliisa seera isaa eeggattan waaqayyoon jiraattan akkasiin waaqayyoon eebbifamu. Kiristoos Yesuus Kiristoos akkasii isaan bultan seera isaa akkasii eeggattanii ittiin jiraattanoo seera isaa cimaa muti nama jaallachuu seera isaa cimaa muti sasalphoodha. Kanammoo akkasiin waaqayyoon jiraattan waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluun isin haa gargaaru. Bari keessan hojiin keessan maqaa gooftaa Yesuus haa eebbifamu. Warri sammuun teessa hudhan maqaa gooftaa Yesuus osoo hojjettanu kallattii gargaraatti hojii harkaa isin qabaate maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos anadha isin dubbadha. Sagaleen kun bakka isin jirtanu isin biraa haa dhaqqattu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sagaleen kun jireenya keessa haa jijjiirtu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyo jiraata guyyaa dhaluuti barande kun maqaa Yesuusin jireenya keessa nurratti haa buutu. Begeetaa Yesuus maqaa gooftaa Yesuus jireenya keessa sagalee qulqullitti tanan haa booji'amu. Sagalee qulqullitti tanan haa bitamu. Sagalee qulqullitti tanan haa bulu. Maqaa gooftaa Yesuus jettanii hojii harka keessanii kan balleesse seexan maqaa gooftaa Yesuus yeroo kana kan rukutamee haa ta'u. Hojii harka keessanii hundinuu akka eebbifamtu na barbaadu. Dhalli kee horiin keetii akka eebbifamu na barbaadu. Waaqayyo waan jedha sagalee tana dhagee isin jedha. Yaa obboleessa kee sagalee tana dhagee sagalee tana akkatti dhageettu maqaa Yesuusii onneen teeti haa banattu keessi keeti haa fudhatu sammuun keeti haa fudhatu maqaa gooftaa sagalee tana akkatti jiraatu sagalee tana akkatti bultu waaqayyo si haa gargaaru. Yaa obboleessa kee yaa obboleettiitii ammallee irra deebisee dubbadha eebbifamu barbaadateena guddachuu barbaadateena badhaadhuu barbaadateena sagalee waaqayyo jiraata kana dhagee isii tanaan jiraatu isii tana akka jiraattuuf ammoo waaqayyo si haa gargaaru. Bari keetu jireenya keetu hundinuu maqaa gooftaa Yesuusiin